challenge jedha miliyoona 4-5 maaliif kafalaa abbaan qabeenya sababbiin mallaqa qaba malee nama hin qabu siigalee mallaqa qaba malee idea nama hin qabu namni kun siigalee kana waan ta'eef nu nama saniin keessaa already kan abbaan qabeenya qaba nuti immoo nama qabna siigalee kana waan ta'eef akkana warri jettan waan tagbaarii roongiyoo namarra gartan dubbadha ani yeroo baay'ee nama asis fiduu hin dadhabne ijoollee dhiiraa maal jettan as fidanii akka rakkatan hin barbaadu gatii kara danda'uun waan danda'uu fi waan itti amanee fi waan odoo obboleessa kiyyahoo ta'ee jedhee itti amanu isiniin gaa kan okay jettan I will welcome waliinuu jirra miidiyaa gubbaa kan gara biraa haasoftan hinaafa obboleessa keessanii dhiisa hisdii dhiisa yoo dandeettan ni dalagattan yoo dadhabdan waan na wal xiqqeessanii fi waan wallaafisan hin qabu kuni dalagaadha isinii galee amma ijoolleen dhiiraa nama 7 hin barbaadu ijoollee ingilifa beektan laawundarii keessa dalagaan keessan dalagaa humnaa dalagaa maalii miti ani kalaama miidiyaa irra dubbataa jiru riikardiidha laawundarii keessa dalaydanii ijoollee 7 ijoollee afaan beektan ijoolleen dhiiraa Dubai damozni keessan 2,000 akkoondishiniin bakkeen bultii isaan irra nyaanni isinirra ijoolleen reedii jirtan ijoolleen obboleeyyan keessanis achi erguu yajamtan na dubbisaa mas'uula kiyyaan na dubbisaa keessaan ijoollee dhiiraa Bahariin osoo hin taane Dubai laawundarii ingilifa ijoollee beektan dubbisuu fi maal barreessuu warri beektan dhageessanii Dubai jira biyyaa fidaa dalagaa argeen please nagalchi lakkoofsa kee meeti kino nama tokko qofan barbaada saampiliidhaaf yoo isin jedhe fidee isin agarsiisuudhaaf kottu sen alo taashira baasu waa hunda ni baasaniif akka kontiraataati siigalee kaampaaniidha waggaa 2 damozni kan kee 2,000 kaampaaniidha free visa kaampaaniidha nagaa akkam fayyaadha alhamdulillah nagaa obboleessi kiyya waan bareedaadha galatoon hedduu takkasiin jedha obboleessi kiyya biyyarraa fidee ture hagammaatti dalagaan arganne naagalchuu dandeetta ingilifa beeka afaan beeka hin beeka ingilifa ayye waan kafalamoo jiraate adda baafadhee nama achi jiru anamma waan ani yookaan fudhadhee jiru nama 7 barbaanna Itoophiyaa irraa waan jedhamu kan fudhadhee warra achi keessa information kana adda hin baafanne warra achi keessa jiran maal kafalanii kaampaanii seenanii damoozaan qataramanii dalaguu danda'an jedhee gaafadhee adda baasee si hima malee amma waan addan baafatiin akkana siin jechuu hin danda'u si bareeddu Please obboleessi kiyya qaali dhuga rabbii biyyarraa dhufanii taa'u hedduu rakkoodha nama kooti jira achillee hin jiru ijoollee baay'ee amma ka'amma nama siin jedhe kana na dhageesse lakkoobsa anamma kanatti kenname ajajni kan Itoophiyaa irraa akkana nama ganaa barbaanna ijoollee afaan beekan ijoollee nama 7 waan jedhamuun na bira ga'e kaampaaniidha kana waan ta'eef warri achi keessa jiran mallaqa kafalamu maaliin viizaa kara keessan baddalachuu danda'anii dalaguu danda'anii waan jedhu adda baafadhee sii deebisaa na dubbisi keessaa lakkoobsi kiiloomeetira as jala jira jala isheen ushi galatoomee jala tarraaf kashti saddeettamii saddeet eessa sirraadha silkiin jira silkii kan barbaada bahariin warra keessa jirtan silkii ani barbaada obboleessa kiyya Itoophiyaa irraa ijoollee afaan beektu ingilifa beektu kabarreessuu beektu fi dubbisuu beektu damoozni baay'ee gaariidha 2,000 jechaan dinaara 2,000 birii Dubaay jecha dirhama moo dinaara jedhamtisa dinaarri dirhama jedhamti dinaarri biyya keenya dirhama 2,000 dinaaratti yoo deebi'an dinaara 200 accommodation bakkeen bultii isaan irraa bakkeen nyaanni immoo ofirraa nyaata nyaanni biyya Arabaa birii takka birii 2 nyaatta mirti chance now nama 10 nama 7 barbaada as tokka obboleeyyan keessan ijoolleen ergu yaadam barbaadan 300 mas'uula narra dhiisaati na dubbisa ala dhageessanii Arabii kabee koo fattishaa siifaa tamam kan afaan acceptation already ingilifa barreessuu fi laawundarii fakkeenyaaf hin beektanii laawundarii dalaga mana uffata miicamu laawundarii keessa wantoota barreeffama ingilifaatii fi dubbisa ingilifaa nama beeku almost ijoollee dhiira ijoollee shamaraa immoo baareen kotta
Kontraata fiduu hin dandeenye. Kontraata isiniin jechuun jira bara hajira. Kontraata maaliif damozni inni nyaatu damoza guddaadha. Damoza kontraata hin jedhamu kun 2,000 nyaata. 2,000 diraam. Isinii galee? Amma siiquu. Hai amma na kunnama. Abdulaziz amma na kunnama Ingilifa ijoollee beektan ijoollee dubbisa beektan waan shakkitan waan sodaattan takka hin jiru an waan itti amane qofa isiniin gaha na dubbisaa keessan. Eshi yoo isinirraa argadhe yookaan kuma 20 yookaan kuma 30 yoo guddate isiniif dagmoo already namni tokko waan xaare waa wayii argachuu qabaa mire accommodation namichi kun waa wayii naa kafalaami isarraa argadha sababbii hordoftoota baay'ee qabuuf kanuma faayidaa wanni na fayyadu peejii wanni isin fayyadu kanuma waan sanirra ta'e immoo waan isiniif quuqamuu qabu quuqameen isiniin gaha malee faayidaa kiyya wanni guddaan anas as bira argadhu hin jiru si galee boru gaafa ati fayyadamte anallee na fayyadda nama gaarii gaafa taate rabbi birattis gaarii taata waan gaarii yoo daladde waan diqoo yoo argatte siga dhageessanii maaliif konfidensiidhaan akkana haasa osoo nama baddaltee konfidensiidhaan miidiyaa gubbatti naasuutu osoo mallaqa namaa bakkannaa namaa kan nyaatuuti konfidensii miidiyaa irratti naasuutu osoo haqxi namaa takkattiin kase bira jiruuti ofiin boonuu baattee mallaqa namaa nyaachuu baattee ilma namaa kaboochistuuti konfidensiidhaan ilma namaa aboo dhaabattee naasuuftu because ati gifii qabda ati badii qabda waan ta'eef gaafa daf keetiin nyaattee waan argattuu fi waan isarraa fudhattu itti himtee daqiiqaa direct dalagatte wanni ati sodaattuuf hin jiru sii galee wanni ati maanoo hin qabdu ilma namaa hin baddalle siiriisiitti dubbataa jirta 200 kafalta 250 yookaan 300 kafalta 30 kiyya kun immoo kan keeti an abbaa qabeenyaa walii galee waan kana sii fidaa jira isarraas ni argadha sirraas waan akkana argadha ati immoo dagaa kee argatta ati nama sanii wal qunnamuu hin dandeettu nama sanii wal qunnamuu hin dandeettu warra akkitti wal dalaysiisan kanuma promotion irra deebi'ee isin hima miliyoona 3 fi miliyoona 4 kafalanii fooloo nu guddisiisaa jedhaniif waan biraatii miti wama kanaaf abbaan qabeenyaa isinii galee Indishiina yookaan if waan nu kafalu kun akka hafuuf direct isin faana wal arga gaafa fooloon isaa guddaa ta'e wanni biraan jedhu yoo sammuu keessa dalaysiistan warri miliyoona 4 fi 5 kafalee qaaree yookaan birri miliyoona 4 fi 5 birri diqqoo taatee miti kan feemasa tokkotti kuma miliyoona 4 fi 5 kafalee fooloo kiyya naa guddisi jedhuun direct isinii wal arguu gatii barbaaduuf isinii galee kana waan ta'e fayyadama waan jiru nutis ni fayyadamna in dalagaa Dubai kampaanii keessa kampaanii laawundarii kampaanii dhagaaf mukaa baatan osoo hin taane laawundarii keessa xiqqootuun jiraachuu qabdi barreessaan jiraachuu qaba ingilifa dubbachuun jiraachuu qaba ijoolleen obboleeyyan akkasii aktiivii reedii qabaatan birrii diqqoodhaa 300 baasaatii ergaa damozni isaa 2,000 accommodation bakkeen bultii isaan fati dursa tahee anis challenge si qopheesse fati